Ranu umi. Maal se biyirra umamteeti. Aywa ana biyirran umame. No biyirra umamnet. Rabbi. Isa. No dogogora kasimin sirreetudha. No waaqayyo akkasitti nama kan jedhame harka isaatiin Aadam bicha biyyirra umame. Naan sobe. Azari Adam mitire. No ati miti san biyyirra umamte obbaleetti ati qunnamtii sala bishaan abbaa keetiitiif haadhateetirra umamte. Of. Hayya diddega qunnamtii saalaa godheen argamne abbaan keetiif haatite. Aggeeffadha. Suuraa soddoma kudha shanii. Waan suuraa siin hin jenne bar duraan san siin hin jenne nagaa waan adda sana siin jenne akka quraanaattis Aadam biyyirraa uumame jedha akka wangeelaattis biyyirraa uumame ilmi namaa kan bishaan Aadam maalirraa uumame? Aggeeffadha. Quraana keessatti bishaan irraa uumame jedha. Amma dura bara akka seeraatittuu sila niin huna siifin fidaan aan jettee waan sana yoo fidde malee sila gaafii gubbaanuu fiduun qabdu saniifin daqiiqaa 7-8 seeguu jira ta'e kanam takkan Okay, amma kana na dubbatan isin to'a jechuudha sammuu isin to'a isin. Laasa natti dhawwu miti jechuun wayi kuni kana gubbaan fidde gaafi niin fideettee keessa kuttee bilbilaan na bu'ee naan jette boqonnaan si baasanaan hin jenne ammaatti obsine. Isin baasanni rakkoon qabu. Yoom naa baasuu deemta? Siin baasaa niin fidee qooyyattee akkasumatti. Bichaa miti. Dhaggeeffadha. Quraani. Sannaa kana dura. Niin kanatti kiristaanaan ta'anaan jedhanii an kiristaanaan ta'an si jedhe ati islaamaan ta'anaan jettee walii gallee deemte. Naan kijibe moo abjuudhaan si dubbadhe. Quraanni abjuulaa qamaadha. Sirrima sirri miti. Obboleettii ta'u jechuun miira biraatetti miti baramma san waan waliin dubbana sani waan fadhaa haa ta'u kijibaa haa ta'u dharaa haa ta'u san waan fete jettee waan fete na gaafachuu dandeessa. Amma ati boqonnaa dhaggeeffadhu Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilma, Waaqayyo Hafuura Qulqulluu sadeen tokkummaa Waaqayyo kan jedhu jira naan jettee hin jiru yookaan akkas yoo jiraate kiristaanaan sii taasi jedhee haa ta'u yoo hin jiraanne islaamanii taataa innaan eeyyee naan jettee siifin kanneettee jecha kuttee bilbila haasofitee deebitee gaafii gubbaan na gaafatta. Mergan qabu. Kuno sammuu si ho'aa jechuudha. Nagaaf sin gaafatan sammuu si ho'aa. Na gaafadhu hin ebar wona gaafachuu waa dide kami eenyu dura si gaafatee boqonnaan fida jettee maalin si gaafadhee na biraa deemte. Amma deeqaa kudhan dura deeqaa kudhanii mi kana. Garraa sii gadee. Naan baasaa qoyinaan jettee. Jaalatanis jibbataniit gaa quraanni abjuulaa qamaa jedha kattan baradhetti gara. Haa jedhu quraan wayi quraan rase arragaa quraanni abjuulaa qamaadhaaf maali waa si gaafadhe eenyu mucaa. Inkotte. Peenteen gisee namni dura dhufte gartee nama nagaan ta'u akkanuma maraata fani akkanuma maraatti ijoolleen ani hin beeku. Waan hin jirre nutti lallabanii miti. Gisee deemtee rakkatte kiji wayin ol deebite achii dhoyitee jaarsa sii taatu jaldeessa taatu dhoyitee ol deebitee lolti. Mee maal jedhan taa'itiin eeguu jira. Maaloo maqaa keessan maal maquma keessaniif kijibni kun akkamitti dubartii irraa tol. Barsiisaa isa kijibu. Waan wangeela irra hin jirre maanuu lallabdan. Ragaan si gaafadhe peenteen sii taas humna siin jira akka ol qabee. Fidi waan akkas jedhu. Hin jiru jirana. Amma achi ol deebitee gaafin si gaafadha maali waan feete jedhe arrabsii quraana feete waan feete na gaafadhu sii deebisani. Nama nagaa tokko fakkaatee guutuu isa akka siyaasootti naan beekaa bara durumaa kama hin maraatti gisee na waan jedhe. Amma loowwa uti waan feetan nu gaafadha. Waan hin jirre siitu wangeela kee irra ka gurbaan kaanis Amaanu'eel jechuun fayyisaa biyya lafaati jedhee kijibdee atunis amma kan kijib. Shaadana qabsiisaaf deemte laa kijibaa mi waan hin jirre. Kijiba. Yaa pente niisa kijiba kana yaa jiran isinirraan tolu barsiisonni keessanis. Magaan seefaa ta'u gammachuu dhiiruma hojii haasa'u naame. Tuni ulii hin dhiisina shaadaan ni jira naan jette islaamummaan taa'ette gaafuma tokkicha sanaan qafannitu ganda kanallee hin dhuftu amma. Namaa qabeewwan sirra kaa'e ganda garee shaadaatitti hin maraatta garee hasaaraa dhayita. Gammachuu jirtu? Jirru nagumaami. Fayya akkamati? Fayyaadha musliima war. Oh muslima. Baga rabbi muslima si gore. Sila sirra bakka isii tanaan si rukutuu deema sila bakka isii tanaan si rukutuu deema sila Nam beekama sirriitti sun hordofa bara amma tokko. Hordofa gacallatti. Carraa si argachuu kana guddaa barbaade ture. Ashir. Alhamdulillah. Anu carraa yaa rabbi gammachuu naa fide pente waan gurbaan kun ortodoksii. Haleluuyaa waliin jenna jedheetiin ati gurufte assalaamu alaikum jettee dubbiin baddee barte. Osoo beekan faallaa isaanii bara ustaad osoo beekanii. Akkasii bara osoo beekan faallaa isaanii. Fanii maal nan jettee na biraa deemte kabajaadhaan. Fanii
Ustaz. Naguma. Sirriitti jalaa gubbaallee sirriitti osuma beekan faallaa haasanii bar ustaaz. Gammachuu muutii qabadhu miidhoygaa. Mucho akkasuma ayyee gammachuu kiyya qofa abshiru waga gammadde. Maal jettan Ustaz? Waan jedhee galtee waan san walii galleenis gooftaan fudhadhaa jedheen islaamaan taa'ettee kutte sana achi booda na jijjiiramu kana anaan dogoggare moo isiidha kaadha galtee gaafii dhuftee na gaafatu. Hin argine naan hin jenne fide naan hin jenne boqonnaa kanaa dubbistuun eeguu jiran yaa rabbi garam naan deemti gara waajibira na geessuu deemti moo shahaadaadhaaf jedheetiin taa'uu jiran. Ishiin biraa gaafii biraa. Egaa jechuun deebistee sana achi booda na gaafachuu dandeessii bara. Eenyu waan ammas deebitee gaafuma na gaafatte maalirraa uumamtan waan akkamirraa uumamtanii gartee ani biyya irraa hin uumame.